Ma ibsaan dhugamaan si furuu deemaa? Jireenya kiyya keessa maaltu si galchaati? Dhugamaan si furuu deemaa? Oh goodness, oh goodness. Yaa Oromoo salphannee dhugamaan itti armuu deemtaa? Sirraan fuudha. Haadha abbaa qabdi bar. Mee wallaahi fuudhuu deema jedhe. Wallaahi fuudha deemu. Oromootii salphannee. Waatu jira. Laati dire. Oromoo salphannee Oromoo. Dhaggeeffadhu. Ibsaani tokkicha ilma siqqoo mandooti. Sanyii leenjisoo diigaati. Sanyii waaqoo guutuuti. Sanyii aliyyii cirriiti. Ta barbaade fuudha. Akka barbaade qucee isaa ol qabatee deema. Namni mataa isaa gadi qabu hin jiru. Kaleessa onlaayinii irraa jechuudha. Addaan kutee irraa bahe jechaa dhagahee natti dhagayame. An kana jechuudha ka ibsaa yoo dhagna dhagayaa jiraatte. An kasii dhaamaa jiru. Intalteen ta'e kabajaa tasii qabdu, rispeektii tasii qabdu. Haadha faatee kaayiroo irraa si dhaamaa jira. Ta barbaadde fuutaa qacalee. Ta barbaadde achi oofii, ta barbaadde as oofii. Ganaa qabda. Idimeen kan kee ganaadha. Sheer godhaa gaayis biraan gaya. Viidiyoo tiyya kana hundi keessanuu rabbii jedhaati laayik naa godha. Laayikin viidiyoo tiyya baay'ee hin jirtu. Viidiyoo tiyya kana laayik naa godha. An dirqama gaayis bakka isin laayik naa gochuudhaaf viidiyoo tiyya bakka qullaa dhufuu qaba. Mul'achuu qaba nama arrabsuu qaba isin viidiyoo tiyya laayik gochuun maaf laayik hin goone? Maaliif uummanni kun laayik hin goone viidiyoo tiyya qoyi? Haadha faatee hoomee geemii qabi geemii taphachaa dubbannaa. Atuma meddee mijaarsa kiyya fidi bannaati na ho'aa jiraan isa malee jireenya naaf hin ta'u fidime. Si barbaaddee ati faata jedhin. Eenyunni? Eenyunni yoo jettu akkam? Maqaa isaa dubbatu. Maal inni eenyunni yoo jettu? Tokkicha malee qabamoo akkam? Eega maqaa isaa himi wayifii siin jee. Maaliin maqaa isaa hima wanni fiduu himuuf hin beektaa nama onnee tiyya keessa jiru deemi fidi. Hin fiddaa deemi fidi. Nama onnee tiyya keessa jiru ni beektaa deemi fidi. Hai godi maa jedhe samee Oromoo tiyya deemi fidi. Deema rafaa amma rafnee geessine dhumne deemi fidi. Ummanni akkana jala kana dumaashi naan jechuu jira. Fidi deemi. Cos'era, papà? Nante? Jaalli eessifna. Jaale ammuma hin dadhabee baay'ina fakkaate. Deebi'ee laayifii dhufuu qaba. Maal? Barbaadee Laayifii kootu si barbaadaa sun jetti jedhi. dhugaara biyyoo inni amma Dawwala laayifii waan biraati. Inni dadhabee. Dawwala areetti. Dhara saa kana dadhabee baamoo ambar Awurooppaa saa 12 walakkaadha. No deebi'ee dhufuu qaba. Silkiin tiyatu haata. Yellaa lafaatee. Itti dawwaliree silkii biraan qabdu. Dadhabee maal jechuudha? Maanyaa kottaa rafaa seenii. Gudiin irraan baate. Itti baannan yaar. Maa baatee laayuu Kumantii dadhabbii qabaan maal inni osoo hin dubbisin dadhabbiin ati qabdu maaliiti? Laayivii irra jirtaati barsi dhabnaanii bahee bar. Yallaa kootu see eegu jira. Kootu see eegu jira. Okay. Yalla. Ijoolleen. Very good. Hai maal jechuudha si? Zaldamdaan hojii qaba. Maal hojii qabaan maal inni?
Silola ture, silola ture, kana seene. Hojii tokkoffaa hojiin isaa ana bar. Silola ture reefi tana. Maal lola jedhee shirriitti deebi'ee hin dhaqin mannaa lola Awurooppaa keessa taa'ee Awurooppaan lola. Kooseen irratti hin tadhi. Daanoo akkasiis ni jira sa. Taap godhaa guys. Taap godhaa yabadhaa. Ibsa Ingiliffaa kana si dubbisaa si dubbisaa hiiki okay? Ingiliffadhaan diyaaspooraan tokko sarara sadii barreessa. Akkana laal. Riibaa heddute miskiina. Raachuu. Maal ibsaan maal laalaan waa laalaan. Ibsa Ingiliffaa kana si dubbisaa barreessi welcome lubbuun. Welcome one of you all. Akkam jirtu? Fayyaadha. Siif maakii barraa ilaali waan jedhu ilaali Ingiliffii kun ilaali maakii in the hifsa are good. A good Olympic maal jedha badalleen a good Olympic the match each other a very will jedhe. Andu laayitee daallachuu bakka dhumateera. Noo sanii miti bar. Namoonni tokko biyya tana keessa waggaa 40 waggaa 50 turaniiti ijoollee isaaniitiin waraqaa dubbisaa beekta. Garuu waan ofii biyya keessa jiraattee biyya faranjii laamman dhufin poostaa yoo dhufe akkaataa itti dubbistu ni beektii jechuudha. Waaw. Moon jaaranii jiran baraka faayoo seeneen. Gaafaas dhufte amma hin derartuu jechuudha karaa baasaa akkatti qabattu ni beeka. Sarara Ingiliffa sarara lama dubbisee bar gootittiin. Gootittiin ayibbaggeera. Kan taate dadhabdee adda sa'aatii kana. Wallahi eda sa'a sadi qofaan rafee har'a sa'a dheeraa dalagee ni rafa jeeksee. Eda sa'a yeewwan onlaayinii irraa baate sa'a sadi maal Jaalfadii raachuu ba'uuf jettee biraan deemne. Numa beekan. Hin baatee bireetiin. Waan nu sobni seenni. Fiigee silkii silkii biraa seenee nu laala bitaa nala seenee. Anillee ammoo akka inni ilaalu gixanyaa beekaa. Asala seenee laaleen. Kazaan alaalaa jira. Allaachuu nyamma. Anniin baay'ee deemaa jira. No, nalaalaa jira beektaan argaa waan hin argisiisan. Caloo jedhee dafee seenee silkii kanaan duroo jedhee nalaalaa jirtu misi argaa dhiise. Kazaa kolfee keessaa bahe. Ijoollee dirra kan jenneenaan jettee amma naqanyeessitalla. Anka jedhu qoyi. Sa'a sadi maal rafte attee dasile.